Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7:30 dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Har'a guyyaan sanbata bitootessa 29 bara 2014 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamu. Akkuma aadeeffanne qophiilee keenya hordofuuf akkasiniif tolutti sagantaa har'aaf qabnuun dursee isin beeksisa. Qophiin kaayyoo dhimma ogbarruu Oromoo irratti gaaffiif deebii barsiisaa Beekan Gulummaa waliin taasise kutaa lammaffaasaa isiniin ga'a. Qophii waarii mariis ni qabna. An kan isin keessummeessu Lalisee Wadaajootii amma gara oduuttiin isin dabarsa. Waldorgommiin ispoortii biyyoolessaa Itoophiyaa magaalaa Baadaaritti gaggeeffamaa jiru gara falmii siyaasaa sabootaatti geeddarameera jedhame. Ispoortessitoonni Oromiyaa immoo warri Amaaraa saba keenya arrabsaa jiru jechuudhaan sagalee isaanii dhageessifataa jiru kan jedhu oduu guddoo har'a qabnu keessaati. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya galgala kanaaf oduu kan isinitti himu Andassuu Dulaati. Waldorgommiin ispoortii biyyoolessaa Itoophiyaa arfaffaan gara dirree falmii siyaasaatti jijjiirame. Warri Oromiyaaf taphatan Amaara irratti olaantummaa taphaa argatanii garuu reebbichaa fi maqaa sabaan arrabsamuu jalaa hin baane jedhame. Kan madaa'ee mana yaalaa galeerus jira. Ispoortessitoonni Oromiyaa nageenya keenyaaf sodaanne jechuudhaanis tapha dhiisaniiru. Maddeen Baardaar irraa fi gabaasa raadiyoo Sagalee Oromoo Finfinnee irraa akka jedhanitti tapha gaafa bitootessa 16 eegale irratti bifa qindaa'een arrabsi saba Oromoo fi Tigraay irratti xiyyeeffate gaggeeffamuu jalqabe. Tapha baninsaa godhameenis Oromiyaan Amaara mo'anii waancaa 3 fudhannaan guutummaan guutuutti xiyyeeffatanii arrabsuu fi balaa geessisuun Oromoota irratti eegalame. Itti gaafatamaan garee ispoortii Oromiyaa obbo Fissaan dhimmicha mootummaa Amaaraatti barreeffamaan iyyatanis gaaffiin isaanii gurraan arganne. Akkuma Oromiyaan waancaa dabalataa deemeen miidhaan isaan irra ga'us hammaachaa itti fufe. Dhumarratti ispoortessaan Oromoo tokko madaa'ee mana yaalaa keessa jira yeroo ammaa kanatti. Warri fiiganii fi kubbaa miillaa taphatan immoo hin taphannu nageenya keenyaaf sodaanneerraa jedhan. Duula qindaa'ee warri Amaaraa Oromoo irratti bananiiru jedhamu sana ijaan arganii gurraan osoo dhagahaniiti gaazexeessitoonni televezyiinii Itoophiyaa fi Oromiyaa achi jiran homa tokkollee hin dubbanne. Mootummaan Amaaraas callisuun duulli Oromoo irratti godhamaa jiru qindaawaa ta'uusaa mul'isaa jedhan maddeen keenyi kun. Dhaggeeffattoota keenya Baahirdaar irratti bilbilaan taphattoota quunnamuudhaaf kan yaalle nuuf hin milkoofne. Dubbiin kun dhugaa ta'uusaa immoo raadiyoon Faanaa qophii ispoortii afaan Oromoo irratti dhiyaatee ture. Kamisa darbee caffeen Oromiyaa pirezidantii fi afyaa'ii haaraa muudee ka'e. Qondaalota biroo immoo aangoorraa ari'eera. Walgahii gaafa bitootessa 27 bara kana taa'aniin itti aanaa muummicha ministeeraa fi ministeera siivil sarvizii kan ta'an obbo Muktaar Kadir kaadhimamummaa adda Aaster Maammootiin dhiyaatanii pirezidantii ta'anii muudamani. Itti gaafatamaa biiroo misooma gabaa Oromiyaa kan turan obbo Lammaa Magarsaa immoo afyaa'iidhaa jedhamani. Caffeen kun muudama biroos namoota adda addaaf kenneera. Abbootii seeraa 9 ta'anii immoo ni kachachalan ittiin jechuudhaan aangoorraa isaan ari'e. Itti aanaa pirezidantii obbo Abdulaaziz Muhammad maaliif akka isaan gara pirezidantummaa toliin guddannee fi obbo Muktaar Kadir immoo aangoo isaanii federaala keessaa qaban maal akka ta'uuf deemu hin beekamne amma ammaatti. Bara dheeraa lafarra kan harkifataa bahee hojiin daandii geedoo naqamtee harki caalaan xumuramus qulqullina kan hin qabne ta'uun dhagahame. Jiraattonni magaalaa geedoo baakkoo fi naqamtee gabaasa raadiyoo Sagalee Oromootti akka himanitti karaan sun dhiphaa caccabaa kan jiru miila namaaf kan daandiin dhiifnee fi gara cinaatti illee kan maqan hin qabu jedhan. Dubbii himaan abbaa taa'eetaa daandii Itoophiyaa obbo Saamson Wandimmuu rakkinni jedhame sun dhugaa ta'uu himanii rakkinni isaa kan inni maddu dhaabbata Chaayinaa Haayiwee jedhamu karaa sana tolcherraatii jedhan. Dhaabbanni sunis karaa tolchuu irratti muuxannoo waan hin qabaanneef nu mudatee jedhee amaneera. Namoonni tokko tokko immoo mootummaan darbanis haa ta'u kan nama biyya bulchaa jiru nuuf xiyyeeffannaa hin qabu jedhanii komachaa jiru. Dhaabbata muuxannoo hin qabnetti kennuunis sirrii miti jedhu gariin. Torbee 3 dura kan qilleensa irraa bade xiyyaarri Maalaayizaa ammas bakkatti bu'ee hin beekamne. Galaana Indii gara kibbaan Awustiraaliyaa fi Chaayinaan dabareetiin arganneerraa jedhanii ture. Kaleessa immoo Niwuziilaandiin kan biraa argeera jette. Sadan kana keessaatii kamtu xiyyaaricha akka ta'e kan afaan guutee dubbatu ammaaf hin jiru. Xumurarrattis
Raashiyaan waraana ishee Yuukireen Kireemiyaa keessaa baaftee qondaalota Yuukireen waliin haa mari'attu jechuudhaan Pireezidaanti Obaamaan gaafatan. Pireezidaanti Puutiin immoo Obaamaaf bilbiluudhaan yaada keessan irratti haa mari'annu jedhaniiru jedhe Aljaziiraan. Yuukireenii fi Raashiyaan lolli yoo ka'eef jedhanii qophaa'aa jiru lamaan isaaniiyyuu. Neetoon immoo muummicha ministeera Noorweey duraanii hoogganaa olaanaa jedhe kaleessa filateera. Dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kanumadha. Qophiilee keenyattaan waliin turtii gaarii. Raadiyoon Sagalee Oromoo baatii Ebelaa baatii Oromummaa jechuudhaan qophii addaa isiniif qabatee dhiyaate. Wanti ji'a deemu kana godhuu barbaannu ji'a Oromoo jenneeti maqaa moggaasneeti. Ji'a Oromoo jechuun haga Oromoon cabe lolaan jechuun waggaa 100 olii kana karaa adda addaatiin namoonni adda addaa Oromummaan kun akka jiraatu carraa godhaniiran. Kanaaf Oromummaan kun akkamitti hafeeti armaan bahe. Eega armaan bahe akkuma nu waggaa 20 30 40 waan namni waggaa 40dhaa 50dhaa 30dhaa 10dhaa dalage adda nu nyaataarru kana nu ammoo maal godhuu qabna waggaa 15 waggaa 20 nam warra nu afoo jiru. Yoo nu adda maal goone Oromummaan kanaa ol dagaagee jabaatee addunyaa kana keessa mul'ateeti ka jiraachuu danda'u. Ka jedhurraa waan darbeerraa Oromummaan akkamitti hafee yookiin Oromummaan akkamitti hagadhaa jiraate ka jedhu isaa kana sagantaa adda addaa qopheessineeti uummata keenya gurra buusuu barbaanna. Qopheelee baatii kana keessa dhiyaatan aadaa, seenaa, qabsoo akkasumas eenyummaa Oromoo irratti kan xiyyeeffatan. Akkasuma uummata keenyarraallee Oromummaan naannawa isin jirtanitti akkamitti hafuu danda'e, akkamitti jiraate, afaan keessan akkamii hafe, aadaan keessan akkamii hafe, eenyummaan keessan akkamii hafe, jaalalli keessan akkamii hafe, gosti keessan akkamii hafe, maaltu ta'ameeti hagadhaa haftanii maal taatanii waan biraa ta'uu diddani. Ka jedhurraa uummata keenyaallee gaafii dhiyeessinaa. Uummanniin karaa iimeelii, karaa feesbuukiitiin, karaa telefoona bilbiluutiin dhaamsa ofii gara keenya erganii nullee qophii adda addaa qabnaa. Ji'a kana guutuu fi sagantaan keenya martuu waan kanarratti fuula deebiseeti Oromummaan akkamitti armaan bahe ka jedhu dhiyeessuu deemna jechuudha. Hin dagatinaa qophiin keenya qophii Oromoof Oromummaa irratti xiyyeeffate kan baate Ebela tokkorraa eegalee isinii dhiyaata. Qophii Oromummaa kan waloodhaan guddifnu irratti haa hirmaannu. Raadiyoo Sagalee Oromoo. Qophii kaayyoo. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya qophii kaayyoo. Qophii kaayyoo har'aa keessatti gaafiif deebii beekan gulummaa waliin goone kutaa lammaffaasaa isiniif dhiyeessina. Akkuma yaadattan kutaa tokkoffaa darbe keessatti waa'ee jiruuf jireenya isaa akkaataa barnoota isaa itti fiixa baasuuf tattaaffii inni godhe irratti kan xiyyeeffate isiniif dhiyeessuun keenya kan yaadatamu. Har'a immoo kutaa lammaffaasaa waa'ee hogbarruu Oromoo dagaagina mul'ataa fi jiruuf jireenya Oromoo keessatti hogbarruun kun qabu irratti kan xiyyeeffate gaafiif deebii qabannee dhiyaanneerra nu waliin turaa isiniin jenna. Ya jarana wallahi amalako balesine tete amalako akarada buna abule bule taketo ya mujatti manne kara kesa marakne tadoge kesa siru ko ba jenne dagna kesa o mani kirna kesa koto ya darane dia awale kare kole dia so
Saggaayee Daandanaa sirba isaatiif ni galateeffannaa gara gaaffiif deebitti ceena amma. Ogbarruun Oromoo sadarkaa akkamirra jira yeroo ammaa kana? Anaan akkanatti mul'atutti akka maal akka ofiinsa kaanoo wayii natti fakkaata. Akkana jechuun hidhaa hidhamee fi ittifama ukkaanfama keessa turerraa hiikamee bahee yeroo itti amma dhalataan qaroon Oromoo waan isa harka jiru barreeffamaan dabbachuudha eegale yeroo akkasiidha. Kanaaf sadarkaa abdachiisaa fi sadarkaa itti torban keessatti iyyuu haa ta'u kitaaba haaraa tokko itti arginu darbine guyyaa guyyaatti namaa kitaaba haaraa tokko gadhiisu yeroo itti argaa jirrudha. Yeroo abdachiisaadha ogbarruu Oromoo irratti jedheen yaada kenna hammam mudannoo fi hanqinooleen adda addaa jiraatanillee. Maaltu akka isaan haala akkasii yeroo ammaatti kakaasan isaan godhe? Wanti guddaan egaa wanti barreeffama keessa si galchu inni guddaan waan xiinxeffannaa, waan booree, waan onneeti, waan bokokaati. Sabni beektaa keessi isaa gaafa bokokuu yoo aara galfate yoo gadhiise yoo waan barreessu of harkaa baasedha. Aara galfata boqonnaa argata argitee malaan iyyuu gaafa qubni yookiin miilli si dhiita'u gaafa malaattuudha xiqqoo ishee hafuura sitti fudhata. Kanaaf uummanni kun garaasaa keessatti bokoka baay'ee qaba. Bokoka kana immoo kan inni ittiin gaafatu yookiin of keessaa baafatu karaa barreeffama kanaati. Yeroo barreessee of keessaa baasee hawaasaan ga'u quuqqaa fi waan keessa isaa jiru kana iddoo yaada isaa yookaan maal jechuun danda'a. Keessa isaa xinnoo furii xiqqoo itti argata. Kanaafuu amma uummanni roorroo keessa jirutu akka inni barreessu godha. Inni bokoka kuufama yaadaa garaasaa keessatti naqa. Inni immoo akka inni bifa barruutiin yookiin barreeffamaan yookaan bifa weelluu weeddisaan yookaan bifa geerarsaan yookiin waan afoola waan hawaasaa kanaan baafateetu aara galfata. Kanaaf amma weellistoonni kan isaan ka'aa jiraniif keessa isaanii dubbachuuf barreessitoonni kan barreessaniif inni geeraruus ta'e inni yaadaan yeelalaa deemus waan bokoka garaasaa keessaa baafachaa waan deemuufi kanatu isa kakaase jechuun hin danda'amu. Mee waan kana namoonni ogbarruu yookaan litireecharii kana hin beekne akka hubataniif idnaa tokko ogbarruun kun waan hin jirre yaadanii barreessanitti kan fudhatan hin jiru biyyoonni ilaalcha akkasii qaban. Warri biraa immoo ogbarruun kun reyaalitii ta'uu qaba jedhanii kan akka Pushkin warra Raashiyaa kun haala jiruuf jireenya hawaasaatiin wal simuu qabanii warri dibeet godhan hin jiru. Amma naa ilaaltu ogbarruun Oromoo imaajineeshinii sana of keessaa qabamoo dhugaa Oromoon keessa jiru social issues isa jedhan san of keessaa qabamoo maayinni bokoki jiruu fi wanti mala'e jettee ati kaaftu mee naa ibsi akka nama itti dhiyeenyaan jirutti. Gaaffii bareedaadha na gaafatte galatoomii ani ida'ama waan kana lamaaniitiin jedha. Tokkoffaa irratti kan waan sooshaal iishuu akka ta'e caalaan amma ogbarruu Oromoo keessatti kan argitu waan qabatama amma itti jirru waan barbaaduu waan aadaan waan afaanii waan qabatama amma jiru yeroo itti dhalamu baasee isaa argisiisaa jiru argita. Inni kan biraa immoo gara inni kun sadarkaan warri baay'ee fagaatanii gattiin laphee isaanii hundi isaanii deebi'ee barreeffama isaanii kana gara waa kalaqqii gara waan teknooloojii akka isaanii uumuu danda'uutti wixinee ogbarruu lafa kaa'anii argita. Inni kunis Oromoo keessa hin jiru ijoollee nama irratti barreessaa jiru. Saayintifik fiikshinii yerootti amma barreessuu irra eegalaniiru ijoolleen jalqaban jalqabbiin gaariin jira. Muummee adda addaa keessaa kunis kan gosa lachi gara tokko qofa utuu hin taane waa hunda haalli ogbarruu keenyaa waan holistik ta'e walii galawaa wayii dhaamsa akkasiidha dabarsuu kennuudha qaba waan jedhu hinuma walakeekkachiifna. Ani garuu kan Oromoo kana itti daangessu waan keessa amma itti jirru waan Oromoota hawwa waan laphee Oromoo keessaa fe'amee jirutu jira. Kan inni hawwee eeggataa jirutu jira. Ijoolleen karaa tokkoonis ta'e lamaan asoosamaanis haa ta'u gaggabaaboodhaanis haa ta'u waan kalaqan kana hundumaatiin yeroo isaanitti waan kana ifa godhaa jirantu argama. Baalaansiin isaa yookiin madaalliin isaa gara kanatti waan caalu natti fakkaata yeroo nama ilaalan.
Mee akka fakkeenyaatti yoo fudhanne tiimiin yookaan ijoon akka gurguddaatti isaan irratti xiyyeeffatan maal fa'i? Jaalala moo maal fa'i tiimiinsaa? Akkamitti ilaalla keessa isaaniitti fakkeenya fudhattee yoo naa ibsuu dandeesse? Dhuguma dhugaadha. Amma akkuma waliigalaatti ammagaa keessumatti karaa koo kan gulaalamee bahe waggaa dhuma tokko lama kan hin caalle kana keessatti gara kitaaba 70 oli kanan ijoolleedhaa ilaalee gara mana maxxansaatti daddabarsee fi kan walitti qabnee jirrullee gara 230 olii ta'u yeroo ammaa kana. Haa ta'uuti garuu tiimiin isaa yookiin erga walii gallee kitaabonni kun baatanii baay'een isaanii waan siyaasaa fi jiruuf jireenya roorroo fi hacuuccaa tureef ammaa isaan kana walitti qabatee dhugaa jiru yookaan badii hawaasa keessatti karaa haqa hin taane raawwatame kan ibsan ta'uu isaanii madaallii kaasa inni kun. Karaa biraatiin immoo afaan guddina afaanii irratti seerluga irratti waan dubbachuu barreessuu dubbisuu dhaggeeffachuu kanaan wal qabatanii waan ogummaa afaanii arfanii fi waan kana fakkaatan irratti kan ifa godhan illee ni jiru. Irra caalaatti garuu kan amma ba'aa jiran kitaabonni mul'atanii rakkoo jiran kaasanii furmaanni maal ta'uu qabatanii gara ijaarsa tokkummaa Oromoo irratti gara walitti dhufeenyaa fi siyaasa Oromoo irratti maal ta'uu qaba maaltu eessatti seenaan badee maal kana hamma dandeettii dhaloonni ammaa kana tuquudhaa fidhan yaalu. Waan gaariidha. Amma waan akka nama hayyuu tokkotti yoo laaltu namoonni barreessanoo garamirraa dhiira moo dubartiidha moo ijoolleedha moo nama gurguddaadha moo akka iddoo adda addaarraa afaan guddisuu irratti ilaalcha namaa hawaasummaa guddisuu irratti maal fakkaata? Baay'een isaa kan amma akkuma abireejiitti yoo fudhattee ilaalte kan irra caalaa barreessaa jiru dargaggootadha. Dargaggootuma Oromoo kana keessumaa dhaloota gara yaanti ta'an kana qubee kana keessa jiran kanadha jechuun hin danda'ama. 90% ol dargaggoota ammaa kan barreessaadha jiranii. Warri maanguddoota keessaas darbanii tokko jiru. Numti ofii keenya barbaannee dhannee waan barreessitan qabdu innee isaan harkaa kan baafnee nu harka ga'uu qaba dhalootaaf nuu kennaa. Barreessanii kan qaban maanguddooliin baay'een waan riisoorsii babbareedaa Oromoodhaaf ta'u bilchina kan qabu kan harkaa qaban jiru baasuufaa kan sodaatanidha kanatti argitu. Dhaloonni ammaa kun garuu waan barreessa irratti duuba hin deebi'u. Ijjabummaa guutuudhaan waan isa harka jiru barreesseedha ilaala gadi baaseedha ilaala. Maanguddoowwan duraa garuu mudannoon dura afaanii fi afaan barreessuu fi guddisuu keessatti isaan mudataa turerraa kan ka'e haa ta'u. Harka keessa qabannaadha baay'isuun nutti hin gadhiisani kanadha amma garuu tokkoon ifa gochaadha jirra. Shamarran lakkoofsumaan 2-3 taatu amma kan barreeffama keessaa galtee jirtu garuu nuti shamarran hin jajjabeessuudha jirra. Mee barreessaaf ni ilaalla jechaadha jirra. Kitaabota maxxanfaman kana uummata biraan ga'uu irrattii fi raabsuu isaarratti akkamiin adeemaa jirtu? Akkuma waliigalaatti yoo ta'e haala distribuushinii yookiin raabsa isaarratti dadhabina guddaadha jira. Eessuma ga'eera waan jennu qabnu kan maxxansinu humna barattootaati waan ta'eef kooppii 1,000-2,000 kana darbee baay'een argamu. Innimtuu garuu yeroo karaa meeshaa jabanaa akka Facebook maal kanaan bebeeksifnu kitaabni kun eessa jira jedhanii kan barbaadan guutuudha. Dubbisuu kan barbaadan guutuudha. Garuu abbaan qabeenyaa yookiin hayyoo maanguddoonni dhimma kanarratti galgala kanarratti nu hojjetan hin argamne. Amma sabni biraanii Finfinnee handhuura Oromiyaa irraa kaasee amma godaatti mana raabsaa qabu. Kan keenya garuu kan keenya irratti baay'een hojiin jalqabame jira jechuun nama hin dandeessisu. Akka baay'ina keenyaatti kitaabni nuyi barreessinu Oromoo daangaa darbee biyya biraarra jiru wal argataa jira wanti jedhamu hin jiru. Sochii faawwiin garuu jira wanti jalqabamee fi wanti nuti rakkoo keenyadha nuyi jennee iyyataa jirra. Walii keenyatti deeggarsa gama hundaan dhabuutu xinnoo booda nu hambisaa jira malee kamoo ta'u sanarras taane kana waan dhiibnu garuu dhiibaadhuma hojjechaadhuma ittuma jabaataadha jirra.
Dhaggeeffattoota keenya qophii kaayyoo gaaffiif deebiin beekan gulummaa waliin goone kana callaa miti qophii biraa keessatti gara fuulduraa qabannee dhiyaanna. Har'aaf qophiin kaayyoo kanuma qophii hafee waliin ammas nagaadhaan nu waari'a. Qophii waarii marii. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akka mooltaan qophiin keenya waarii marii jedhu kanarraa dhimma biyya Yukireeniin kan wal qabate sagalee uummataa akkaataatti kennan waan kanaa fi kana fakkaatu irratti keessummoota qabna kan marii gaggeessuuf jirru. Keessummoonni keenya obbo Ibsaa Guutamaati tokko kan biraa Aliyyi Galatooti. Anis Dhaabasaa biraadha. Gara marii keenyaatti nu dhiyaadhaa jenna. Obbo Ibsaa asitti Aliyyiinis isinis walii fudhanii deebisuu dandeessan. Bara 91 booda addunyaan gara mooraa tokkootti deebiteetti humna gara warra dhiyaatu dhuunfate kan jedhutu deemaa ture. Amma immoo Raashiyaanis kaatee warri dhiyaanatti seenaa turan jettee humna agarsiiftu. Amma deebi'ee mooraan lamaan eegamuu haalatti deemuu danda'amuutu dhufuuf jira jettanii ilaaltu moo akkuma duraa warrumti gurguddaa akka Ameerikaa kun dhuunfatanii deemu jettanii ilaaltu? An akka ilaalutti hunda wanti jedhamu kun waa adda addaa ture. Yeroo tokkotti yeroo namni qawwee jabaa qabu akka humnaatti ilaalamaa ture. Yeroo ammoo amantii kan akka humnaatti itti fayyadamantu ture. Jaarraa 21ffaa kana keessatti humna wanti jedhamu qawwee caalaallee qabeenya ta'aa deemaa. Odeeffannoon qabeenya guddaa humna guddaa ta'aa. Humniti bakka tokko walitti qabameeti taa'u jiru. Ameerikaan fa'a Awurooppaan fa'a waggaa 10 as deemu kana humna guddaa iyyuu qaban. Haalli amma jiru kanaan yoo deeme biyyiti baay'ee guddataatti warra Raashiyaa, Chaayinaa, warri akka Biraazilii fa'allee jirani. Warri kunniin amma dhiibbaa guddaa godhaniirani. Waan amma Iraanii kana fudhatti, lola Sooriyaa fudhatti, biyyuma keenya kanaa fudhatti gara lachuyyuu gargaarsa argata. Kanaaf amma humna lamatu jiraa jechuudha. Haa ta'u Ameerikaan humniti fi laafee dadhabeet namni dhaqee fi tuquuf waggaa dheeraa fudhata. Maaliif namallee gayaa qabanii beekumsa gayaa qabanii horii gayaa qabanii instituushinii addunyaa kanarra jirullee baay'ee isaa kan Ameerikaati. Haa ta'u ammoo akka amma Ameerikaan daaddaa jedhanii namni martuu fi jalaa chakkisu isaanii waan ta'u natti fakkaatu waggaa 5 waggaa 10 as deemu kana. Obbo Ibsaa. Ila durumaa jalqabee seenaadhuma keessa yoo ilaallu empaayerooti uumamanii biyyoota biraa garaa gargar hirmatanii bulchuu turan. Empaayerii tokko yoo kufe empaayera biraa duddoo bu'a. Wanti namni barbaadu dinagdeedha. Dinagdee kana yoo an to'adde malee alii na jalaa caalaa argachuu danda'a yookiin na dhabsiisuu hin danda'a. Kanaaf yoon madda isaa to'achuu danda'e ana jechuudha abbaan humnaa. Egaa addunyaan isheen duraa kan takkaa tokko qabdi ordarii tokko sirkariin Awurooppaa ta'ee kan uumamee addunyaa kana gara bulchuu ta'e. Amma suni hin kufe. Suni yoo kufu gidduutti akka banaa wayii kokkaa wayiitu duwwaa wayiitu dhalate. Yeroodhaaf Ameerikaan dhufee takka haaraa addunyaa dhaabna jedhee ka'ee dhufee ture. Sana suurachuu hin dandeenye milkiidhaan. Maaliif biyyoota biraatu ka'aa jira. Pireezidant Puutin akka jedhutti dhufneerraa'edha. Chaayinaa ilaaltaa, Hindii ilaaltaa, Biraazil ilaaltaa warra ikoonomii gurguddaa kana yoo ilaaltu eessa dhaabbatu? Kamtuu isa kamii wajjin dhaabbata yoo jedhani tokko dadhabaa inni haaraan humna horataa. Teknooloojiin gara fuulduraatti deemaa biyya baay'ee keessatti dhiibbaa godhaa jiru. Afrikaa dhaquun, Eeshiyaa dhaquun, eessa dhaquun kuni waan lafa jala jiruuf waan lafarra jiru ofii saammachuudhaaf. Saamicha kana keessatti egaa akkuma bara imperialist Afrikaa fa'itti, Eeshiyaa fa'itti, Ameerikaa fa'itti duulte sana
amma mul'atu akka kana maaliif markabii baay'een hinnan aeroplaanii waraanaa baay'een hinnan loltuu baay'een mul'atee mannan kanaaf malee duulaama jiru sadarkaa haaraan yookiin sadarkaa addunyaa haaraan yookiin world order ni jedhan kun akkamitti dhaabbata laata eenyu santarii ta'a laata inni jedhamoo mataa hedduu kan ta'e akka bara lola kabbadaa mataan sun hin geeddaramu mataa sanatu deebi'ee biqilaa jiramu Ameerikaan faana Awurooppaan faanii akka kanaan duraatti deemuu hin danda'u moo akkuma impaayerota isaan dura jiru kufaa caccabaa deemu kan jedhu gaaffiin Ameerikaa keessaa iddoo halleessi warri beekaanii irratti wal falmaa kan jiranidha. Kanaaf kan keenya biyya tokko sana akkamitti ilaallaa biyya tokko sheeka keenyaatiif hiriyoota keenya akkamitti ilaallaa yoo jenne jedhu guguddaan kun yommuu isaanii wal fattaganii garatti gara tokkotti jedhanii waa keessaa butachuu waa keessaa argachuu amma humna ofii argachuun hin danda'ama ta'a kan jedhudha. Dhugaan jiru kana taankii baay'ee aeroplaanii baay'ee maaloo baay'ee miti kan si'ana dhimma baasu murachuudha. Muratanii waan barbaadan gaafachuu danda'udha. Waan baay'ee daldalate amma kunoo biyyi Scotlandis biyya Britain irraa ba'uuf sagalee uummataa kennuudhaaf akka jiran argina. Biyyuma amma xiqqoo amma Kiriimiyaa haasofnu kanaan illee kan wal qabatin haasofna. Warra akka kan keenyaa dur qawweenis yaalaa turanii ammallee itti cichanii jiraniif wanta akkasii dhalachuun kun abdii akkamii namaa hora ani noo ilaaltoti. Wanti humna waan jedhu itti dhaabama. Qawwee jallaa miti hunditi diinagdee ta'uu danda'a. Namni kan kee garri caalaan ka barate ta'uu danda'a. Waliigala ati nama sodaatan tokko nama waa hajaa nama baasu tokko yoo taate waallee nama gaafachuu dandeetta. Yoo namni fididallee harka micciiruu dandeetta. Qabsoo jechuu isuma. Ammoo naannawa keenya kana yoo ilaalte naannawa Oromiyaa kana yoo ilaalte namni martuu hin sodaata Oromoo. Namni amma firatti ta'ee gargaaraa jiru jechuun biyyatti ollaa ta'ee hatta warri biyya keessa jirullee warri gargaaraa baay'ee miti. Yoo inni ufumaa carbaade malee wanti kunniin akkamiin gargaara warra lakki wanti kunniin hin barbaachisu addunyaan gara tokko dhufaatti jedhuufi lakki biyyiti guddatte wanti akkasii faayidaa saba kiyyaa hin qabu jette waan kanneen hojiirra oolchaatti wanti kun wanti inni itti qabu uummanni kun hiree ofii murteeffachuu qaba waan jedhu hin gargaara saayikoolojikaalii waan namni amma tattaa'ee yeroo garii wal mormu kanaaf gargaarsan ta'a. Ammoo akka sabaatitti uummanni Oromoo harka micciiree warra har'a jiru kanarraa waa ofii deeffatu malee hireen sun dhufu. Hireen ofii murteeffachuun kun beeka pirootokoolii malee haga atiin humna qabattee naannoo kan kee kuunfatteen booda mirga hiree ofii murteeffatiitii kennita malee hiree ofii murteeffatiitiin beekamma jiru kanatti miti. Formaalitii Yuunaayitid Neeshinii keessatti itti rijisterii ta'an alaabaa keenya addunyaa keessatti dhaabachuuf biyya jennee biyya biraatiin beekamuuf waan godhamu malee waan ammaa kana godhamu miti hiree ofii murteeffachuun. Duraa uummanni bilisa ba'uu qaba. Uummanni bilisa ba'ee achiin booda murteeffataa jechuudha. Lolus biyya keessatti karaa nagaan hin qabsaa jedheeti fincila kaasus nama fi qabeenyaan akka inni jabaatee qabeenya guddaa horatee akka namni sababa horii jecha warra angoo biyyattii bulchaaru jala seeneet bitameet uummata ofii akka miin waan adda addaa barateet akka seenaa ofii waa'ee biyya ofii beekeet uummata ofii tajaajiluu danda'u waan adda addaatiin qabsoo godhuu hin danda'ane wanti qabsoon jalqabameef haga ammaa hiikkaan isaa waan hin argamneef uman dhaabanne yeroo hagamii fudhata waan jedhu malee uummanni Oromoo bilisa ba'ee biyya ofii qabaachuun waan lafa ga'e. Uummati kun ergi tokko ta'e afaan tokko qabaate seenaa tokko qabaate socho'utti ka'e cimaa waan ta'eefitu hamma yoonaa jiraate. Waa cimaa tokkotu keessa jira. Qabsoosaa jalqabee itti jira reefuu jalqaba. Iskootlaandii maqaa kaaftaniittu kaatoliinaan jira. Amma biyya xaaliyaanii keessaas konyaan tokko room jalatti bulu itti kaatetti. Iddoo hallee wanta akkasii jira maaliif baduun barbaadan hafuu barbaadu. Kuni waan fedha namaati. Waan nama keessaa dhalooteedha. Dhalootee waan ta'eef itti fufaa waan akkasii. Baay'ee dhaggeeffattoota keenyaa keessumoonni keenyas bakka jirtanirraa ulfaadhaa qophii waarii mari'aadhaa
kanumaan xumurraa